Dhaabbanni galmee dinqisiisoo addunyaa yookiin World Guinness Book waan akka addunyaatti haarawatee fi waan dinqisiisaa ta'e galmeessuun badhaasaa fi beekamtii sadarkaa addunyaatti kennuudha. Kanarraa ka'uudhaan namoonni kalaqawwan adda addaa waan ilma namaatiin ni danda'ama jedhamee hin amanamne raajii uumuun wayita dhaabbata kanatti beeksifatanii itti beekamtii argatan yeroodhaa yerootti dabalaa dhufee jira. Oduu dhiyeenya kana keessa baheen ammoo dhaabbanni galmee dinqisiisoo addunyaa yookiin World Guinness Book kalaqaa fi hojii uummanni addunyaa raajiitti ta'e harka rukutee fi dinqisiifatee galmeessuu diduun isaa ijoo miidiyaalee addunyaa ta'ee jira. Wanti dinqisiisaan kun ammoo namticha lammii Faransaay tokkotu muka kibriitaa 100,000 lakkaa'amu walitti qabuun gamoo dheeraa ijaaruuf karoorfatee hojiitti seene. Hojii isaa kanas galmaan gaate namoonni baay'een dinqisiifatanii kallattii hundaan harka rukutanii fi ciminaa fi obsa namticha kanaan dinqisiifatan. Miidiyaaleen ammoo ijoo dubbii godhuun walirraa fuudhanii addunyaatti tamsaasan. 7.2 meter matchstick replica of the Eiffel Tower was rejected by the Guinness Book of Records after it was determined he'd used the wrong type of match. Dhaabbanni galmee dinqisiisoo addunyaa yookiin World Guinness Book hojii namticha kanaa erga dinqisiifatee booda garuu seenaa galmee dinqisiisoo addunyaatti osoo hin galmeessin hafe. Namtichi lammii Faransaay kun maqaan isaa Riikaard Plaawud jedhama. Gamoo dheeraa kibriita irraa ijaarame akka addunyaatti ammoo tokkoffaa ta'e ijaaruuf abjuu bara dheeraa isaa ture. Riikaard Plaawud erga hojiin isaa kufaatee booda TV biyya Faransaay TF1 French News jedhamu waliin haasawaa godheen dhugaa dubbachuuf baay'een gaddeen jira. Hamilee kootu cabee jechuun miiratti dhagahame hima. Gamoon kibriitaa kun moodeel iskilii 1.45 fi dheerina meetira 7.9 kan qabudha. Gamoo kibriitarraa qophaa'e kan ijaaruuf muka kibriitaa 700,000 ol itti fudhatee jira. Dhaabbanni galmee dinqisiisoo addunyaa yookiin World Guinness Book sababa hojii namicha kanaa kufaa taasisuuf inni jalqaba laboobaa abiddaa kan qabsiiftuu fiixee kibriitarra jirtu kana fayyadamuun barbaachisaa hin turre jedhama. Sababni isaa immoo faayidaa uummata meeqaaf oolutu salphaatti qisaaseessite jechuun jalaa kufaa taasisuu isaanii himama. Riikaard Plaawud himata kanaaf deebii yoo laatus wanti muka kibriitaa guutuu isaa fayyadameef yeroo qusachuuf akkasumas qisaasamaa hambisuuf akka ta'e himus garuu milkaa'uu hin dandeenye. Garuu murtii jalqabaa dhuma baatii Gurraandhala keessaa kennaniin abbootii murtii World Guinness seeraa fi ulaagaa isaanii irratti hundaa'uun Plaawud meeshaalee dorgomtoota riikardii biroo kanneen ammaan dura lammii Beeruutiin ijaarame gamoo kibriita meetira 21.4 dheeratuu fi kibriita miiliyoona 6 fudhateen fakkeesse akka hojjetu itti himamee jira. Haa ta'u malee turtii muraasa booda kamisa darbee duubatti deebi'uun ajaa'iba namicha kana addunyaaf beeksise. Guinness World Record murtee kanaan dura kennee kuffisee marsariitii isaa haaromsee Plaawud riikardii qabatee oduu jettu immoo irra deebiidhaan beeksisan. Kanaaf riikaard waancaa Guinness World Book yookiin immoo galmee dinqisiisoo addunyaa badhaasuu keenyatti baay'ee gammanneerra jechuun barreessaan World Guinness Maakniilee erga dabarseen kana dubbatee jira. Plaawud dhumarratti hojii isaatiin milkee World Guinness Recorditti maqaan isaa galmee badhaafamuu danda'ee jira. You know, I never thought that you could get stronger as you aged. I thought maybe you could maintain your muscles. But you can actually, at all ages, get stronger, and it's so important. Claims that he hasn't slept since 1962. His name is Tai No. Addunyaa kanarratti nama ta'e kan uumame marti hirriba malee guyyoota dheeraa jiraachuu hin danda'u. Hirriba dhabuun dhukkuboota garaagaraa akkasumas qalbii dhabuu yookaan waa yaadachuu dadhabuuf wantoota miidhaa qaban garaagaraaf nama saaxila. Haa ta'uti garuu oduun gara Veetnaamii dubbatamu maanguddoon tokko waggoota 60 osoo hin rafin turuun isaanii dhaga'amee jira.
Maanguddoon kun maanguddoo umuriin waggaa 80 yeroo ta'an waggoota 60maaf tasa ija koon hirriba hin argine jechuun dubbatu. Akkuma jalqaba irratti isiniif kaasee ture dhalli namaa hirriba malee yeroo dheeraa turuun haafuu guyyoota muraasa hirriba yoo dhabe dhukkubaaf saaxilamuun isaa waan hin oolledha. Ogeessonni fayyaa maanguddoon kun ofirratti beekuu dhabuu malu malee ni rafuu jedhu. Haa ta'u malee maanguddoon kun hirriba ergan rafee waggaa 60ffaadha jechuun kan dubbatan yeroo ta'u maatiin maanguddoo kanaa hiriyoonni isaanii akkasumas ollaan isaaniillee maanguddoon kun utuu isaan rafanii arganii akka hin beekne dhugaa ba'u. Mala aadaa fi mala ammayyaatiin gama lachanuun maanguddoon kun yaalii geggeessuu kan dubbatan borjijjiirama utuun jedhu waggoota ammanaa lakkoofsisee jedhu. Hirriba dhabuun koo fayyaa koo irratti miidhaa inni geessise hin beeku, garuu hanga ammaa hagaan beekutti dhibee yookaan rakkoo fayyaa kanaan na mudate an wanta ni beeku hin jiru. Akkuma nama kamii hojii koonan hojjedha jechuun dubbatu. YouTuberiin Drew Biniski jedhamu tokko waggoota dura odeeffannoo kana dhaga'een ture, garuu amanuu hin dandeenyen ture. Haa ta'u malee yeroo sanatti manni jireenyaa maanguddoo kanaa waan hin ibsamneef deemee waan kana baruu yookaan mirkaneessuu hin dandeenye. Yeroo ammaa garuu gara sana imaluun halkan guutuu maanguddoo kana waliin taa'ee dhugaa jiru kaameeraa kootiin mirkaneeffadheeraa jedha. Drew akkas jechuun waa'ee maanguddoo kanaa ibsa. Maanguddoon kun bara 1955 hanga bara 1975tti waraana Ameerikaan Veetnaam keessatti geggeessite irratti harki isaanii miidhamee ture. Yeroo sanatti wantoota suukaneessaa akkasumas sodaachisaa ta'an waraana kana keessatti waan argaa turaniif kanaaf hirriba dhabuu hin oolle jedha. Haa ta'u malee ogeeyyiin fayyaa ammoo maanguddoon kun osoo ciisanii miirri hirriba rafuu itti hin dhaga'amne ta'a malee gonkumaa waggaa 60 hirriba malee turuun hin danda'amu jedhu. Ogeessi fayyaa hirribaaf waan kanaan wal qabatu Awustiraaliyaa Dr. Vikas akka jedhanitti maanguddoon ganna 80 kun guyyaa sa'aatii yookaan daqiiqaa meeqa akka boqotu mirkaneessuun kan hin danda'amne ta'us yoo xiqqaate hirriba sillimii akka rafuu malan hima. Waggoota 60maaf maanguddoon kun akkuma jedhame hirriba hin rafne taanaan akka addunyaatti maanguddoo hirriba malee waggaa dheeraa jiraate ta'u. You're tired? Yeah, I'm tired. Bro, I'm tired, man. Maybe we can get some breakfast. What time do people eat breakfast here? 6. But depend on the weather. If weather is raining. Update. It is 4:41 now. My friend Hui has fallen asleep, and it's just me and Mr. Nope. I don't know what he's doing now. He's making a fire.